Gaafa namni beeloo kun namni mana jiru. Purba, maal gochaa? Eessa oftanya jaartaa kana fidichaas? Si fuudhee mana keessa kaa'ee kana gaafa nyaattu fuutee? Yookiin mana jirtuun fuudhee. Ennati nyaatee siin si faayin ka'e beesi abaa soommayyuu. Ijoollee mana kana keessaa aneessuma si beena kiti buna naafiti kottu beechi. Hoo been haqiti naafti kottu bun. Yoomti si haa nyaatu kan akka nama hojjetee mana keessa kaa'ee fuutee nyaatti. Maan gurbaa gidduu kanatti deebitee dhuftee moo bittee dhuftee moo? Kan meeqaa akkam bitu natti himdee. Kan meeqaa naan jedhaa kun kan meeqaa si haa godhamu beena kii kan bilishan taphaa dartii kotteechi. Tole tole. Tole naan jedhaa kuni. Kana moo ofiiseetti hojjetee mana keessa kaa'ee funaantee fuutee nyaatti si haa nyaatu. Bittee? Kuna bitee. Meera furii deebii. Kuna. Maaltu si ati maaliif teessitu gurbaa? Maali murgee? Laaqana nyaannee beeleetani jira. Hojjettee mana kana keessaa qabdaa? Qopheessitee qabdaa mana kana keessaa? Siiniin jecha haramu hojjettee qabdaa jedha mana keessaa? Biyyoo nyaadhu kottu bee gadi narraa. Wanti nyaatamu hin jiru mana kana keessa kottu bee. Bayi leellaalliiti. Jakee qabuuti ammayyuu. Maasiin kun. Maani maaltu kenna keessa? Maani maaltu kenna keessa intala kee malee maaltu jira mana kana keessa kan dhangalaasu? Ati maaf luka ishee jala keessa? Ahaa kan iseetii fedhee muka irratti fannisuun qaba kaan. Kan siyaaf inni kan fannisuun qaba kaan. Oduu kee dhiisii deemee na jajjaraati gaa kana. Formula sigara sila. Maalti? Formula sila. Homaa tokkollee naan gallee anaaf.
Maal taateet yaadan baddeetta? Ani moo homaa takka illee hin taane. Maal ta'e? Homaayyuu hin taane jedhe itti fufeeti. Maal ta'e homaa hin taane yaadan baddeete soo? Urgeetu laaqana na dhawwate. Kanumaaf namatti hin ture. Been mana kee jedhame. Lakki maal rakkoon qabu jedhatti nan dubbisaanu. Tole, asumatti kan eegi. Tole eessa dhaqxa? Asuma ga'een deema. Dhuftee maal dhiisee koo maaltu si rakkisee maali? Jedhatti maal taatee kun waan guddaadha. Ayi. Amma si galeerani? Naa gale kuna. Yeereedha. Kayo. Amma yung naraftat. Kayo maniwang sa hati kaya jadi kaya ngadu dia. Bukan. Nagaan. Berin deemna. Anuun deemu mana? Maal? Anuun deemu yoo wanti dhufe malee deemu naannoo bakka nan turaarra. Maal qofa kun deemaare? Maali lakkee urgeetu laaqana na dhawwate. Kanaaf gabuun jira adeeme bakka. Amma deem ture? Lakkanoon adeeme. Tola sotti. Eessa moo latta? Sama na deem deema waan irraa ta'e. Akka turrii manni kamsa jaan jedhan dagadhe. Eessa turte mayoona deemnee mana barumsaa. Deemnee dagadhe. Birrii maaliif fidaa sin jedhanire? Moon sobdaati. Maalam sama manumsaa addan jedhan. Anoo jijjiirraa isaa yoo qabu. Birrii meeqa fidaa sin jedhan? Soddoma. Birrii 20 immoo deebisi. Ijoollee birrii bartee nan taatuti. Barnootatti immoo jabaadhu. Berin Anuun deemsa. Tole mees laggeessee mun deemu. Tujube. Oh. Daa'ime. Maal nagaa namni? Nagaan iyyuu amma jijjiirraa arganneerra waraqaan jijjiirraa mana dhufutti eegaan jira. Kanaaf hin taa'aa jira. Amma gara naqqamtee deemna jireenyi keenyas akka kanaan duraan ta'u amma naa xumurameera jechuudha. Amma haalli isaati dhumeeraa ni xumurteetta? Amma haalli dhumtuu xumurameera. Amma achi bilbilee mana ijoolleen akka nuu qabaniif itti maan ture. Ammas immoo nan bilbilame ijoolleetti himaa jira. Naa ta'us amma haalli isaa mijanna rakkoon qaba.
Dhaggeeffate Riyyaa yoomuu gaggariin baan wal jaallanas walumaan jiran. Eeyyee dhugaadha seenaaf kun simalii nama hin qabdu irraa soddobuu hin danda'u. Rakkin nama malee abaayeetu ati obsuun sirra jira. Oo seenaaf. Amma niin jedhu na wajjin jette waadaa olii seenuu waan ta'eef. Tole tole. Waadaan waadaadha. Waadaan waadaadha. Yoon si gani Yoon si gani hiriyyaan naan bahin hiriyyaan naa hin ba'iin. yoon si hamadhe Yoon si hamadhe arrabni koo haa citu. harrabni koo haa citu. Kanaafuu yoomuu aniif ati gaggariin baan. Kanaafuu yoomuu anaaf ati gargar hin baanu. Waadaan waadaa. Waadaan waadaa. Jirra galata Waaqayyoo ilaame. Anoo amma jijjiirraa argadhee gara keessan dhufaan jira. Iddoo man ture haala tokko mijeeffadhu naa ilaaltu jedheeni. Iddoo gaarii iddoo bareedaa isaa ta'uu isaa naa wayya bakka iddoo bareedaa isaa naa ilaalaati. Yeroo dhiyootti dhufaa irratti haala mijeeffanna nutis. Tole haa ta'u. Deemeen waan jiru ilaalaa. Haa ta'u jedhe. Wadah jadi wadah kete Si gurba? Maal gochaa jirtu? Saalfattuu amma gafuu iyyaa xurii kanaan ol baatanii soba kana irratti isa lammasin. Silas isintuu miicaa isin gashee bu'ee jira. Maal fakkaattii kana baay'ee bishaan ala sanaan aburaa bitatu mee? Beeksii ije maal dhaabbatee ni ilaaltan ani ilaalee ijoollee kana biraa eessumaan naqan isin biraa. Siidaa wanti godhu beeka. Tokkoon keessaan akka nuti mana kana keessaa si yaasuu nutu beeka kottu. Kottu na duukaa. Kottu na qabdi kottu. Hin argattu tokko yoo man isinitti agarsiisu beeku tokko keessanii. Kottu na duukaa. Miilli kee basi baasee irra deemuu dandeessa. Kanaan booda si arguun barbaadu. Na dhageesseettamni? Urge. Oli. Dhuftee moo? Kam? Jira. Nere ijoollee hin galle moo? Laki hin galle. Kaayyoon mana barumsaa hin galle? Kaayyoon hin galle. Waadaan immoo amma ala kana turte ijoollee wajjin taphachaa turte. Ala turte moo? Hin jirtu moo ala kana? Anoo na galle jeerare. Ala kana turte immoo. Keessa dhagan hiriiraati. Taphachaa turte ijoollee bukkee dhatte fakkaata. Deemu isaa kana barbaadi mee? Eessa dhaquu maalirra kooti? Laaqana nyaatutti barbaadiiti waan. Tola ta'uu baasa immoo. Nagaan oli. Naa jedhutti? Maal barbaade yoo? Laki suuqatee deemaa ture kutaadhaas dabdeetiif baane. Dafiichi laaqana kee nyaatutti waadaan hin jirtu waan ta'eef laaqana kee nyaatu akka barbaade. Yoo garte immoo hudduu ishee keessa qimmiidhiiti. Tole. Tolee na jira. Tole shiraafaa. Coba jette qofaa keessiiti. Maqaan keenyudha? Wadaa. Mucuuku. Mucaa kun duukaa taphatte galtee ani motorii naaf siin jedhaan. Oge waadaan dhabeema. Waadaan dhabee? Hayyee. Maal naga shireen yoo dhabdee maal dhimmi koo? Barbaadeen dhabe naan jedhaa isayyuu. An kan hin jedhu. Isin deenjira na seetanii anaanii.
Mana keessa taa'een isin qallabaa ati yoo bayi gadi narraa si maal ijuma kee yoo arguun barbaadu bayi gadi narraa. Bayi narraa. Kanuma rangee bayi gadi narraa. Lammata deebitee gara qe'ee kanaa dhufne sitti meerammoo lammata jaansi arguun barbaadu bayi gadi narraa. Bayi lammata kan deebitee dhufne gara qe'ee kanaa. Lokay. Sana. Fayyaa namni. Maatte. Waastuu uffata fe'e. Maal? Bakka akkuma jireenya natti cimeen adeemuuf kan jedha. Maal? Urgeenis baay'ee na rakkistee. Eessa deemuu fireetii maal taate? Beewuli mana kee jira na maal taateeti abbaa kootti nan himanis. Kun adeemaa jira. Bakka akkuma jireenyi waama tokko na rakkiseera. Disakka. Disakka gotti waliin mana kee deemna. Eessatti maal taateeti? Lakki. Deettuun godhuu fi kan mana keenya jiran abbaa kootti nan himanis. Adeemuun murteesseera. Jireenyi baay'ee natti hadhaa'ee jira. Maarii mana kee jiran na kootti. Deettuun godhu. Lakki seenaaf dhugaa hin danda'u murteesseera. Jedhi bakka nagaa. Qophaa godha si malee hin qaban eenyu duukaa mana barumsaa hin deeman. Urgeenis baay'ee na rakkiste. Asitti immoo na argina haadhuma jedhu. Waan akka jedhamu jirbee waliin deemna kaayee waan akkasiiti. Banka bakka. Zainab. Kam? Negara? Kaya kau kerja? Ayo argeera. Eessa dhaqee? Ani Manatti hin deebinee hoo? Maal rakkoo jira moo? inni lammata as hin deemu jedhee deema. Maaliif? Ani hin beeku nadi deemee fudhadhee hin dadhabe. Sababa maaliif hin deebi'u? Ani hin beeku. Hin gaafanne? Gaafadhina wali sanatti mul'isu. Garamirra immoo deemi. As ba'e as jira. Maal waaqayyo ijoollee koo ijoollummaatti mana baasa. Hello. Oli. Dhugaa'edha. Argite moo? Tole haa ta'u. Fidii kottu sammuu. Tole haa ta'u. Nan argedha. Achumaan immoo baddee naftu maal isaa argamti? Akkuma jalqaba badde sanatti achumaan naftu maaltu see fidii deebisee bollaan see dhaqu. Immoo xaaxaa siinatti fudhatteef. Maaloon dhuftee? Baga nagaan dhuftee kam? Nagaa keetii? Baga nagaan dhuftee kottu taa'e kaanoo kottu taa'e. Oli meerra ijoolleen? Seenaa fa'aa buqqeetanii jiru. Maal oliitu nan dubbisin akkamittiin ijoollee bukkeettee isaan bukkeetti hirkitan? Ataani isaanii wajjin taphannanii ni seetu. Akkas wayyamoo ree? Wayyee. Egaa jettee haa ta'u kaarta fe'ee qaqqabaa waan ati nyaattuun sii fida. Kan nyaadhatu nyaadha. Maaliifi? Amma reefu nyaadhee. Nyaattee tamoo ree? Nyaadhee. Xinnoomsi immoo nyaattu? Amma reefu nyaadhee quufeera. Wayyaa? Isa taanaan haa ta'u.
Maal ijoolleen nuun turan jechuun bula moo? Amma yeroo fiduu dhaqu rafanii roon dhiisee dhufe. Maal amma yoonaa motoraan isaanii hin argin bulu moo? Rafanii roon hin cunquree hin dhiisee dhufe haa bulan jedhee. Itoo hin argin buluu isaaniiti qaba. Eeyyee. Tole tokkee karbaata nyaanna. Nyaadheen dhufe lakki dirqama na nyaachifnaa inni nyaadhee dhufe quufeeraatti nyaaddu malee. Tole tokko asoo ta'e naannoo. Ijoolleen kun abaddu malee kan kootiif kan kee asuma irratti dhumate. Maal jechuudha? Oliirra galgala arginu fi jennee hoon malee ijoolleen kun hin argamne jechuudha. Andeemaan jira mana kanaaf. Ijoolleen kun abaddu malee kan kootiif kan kee asuma irratti xumurate. Abaddu jechuun maal jechuudha? Oliirra galgala argamteetti ijoolleen naan hin jennee? Xumureera kan kootiif kan kee asuma irratti xumure. Ijoolleen kun abaddu qofaadha. Oli maal jechuudha? Amma ijoollee kan argatutti mana kanatti hin deebi'u. Eessara tana eegi kaa Oli? Eessara kaa harka? Deegi kaa eessara tana Oli? Silaa dacheen kun waan garaagaraa baatee dhufe. Alii gammachuu, alii gadda, ijoollummaatti dhala ofii dhabu. Sanuu ijoollee waa hojjettee jiraachuu hin dandeenye. Yoon eessatti? Eessas adeemtu? Eenyu bokkee sadhattu? Lubbuun jiraachuun ishee yookaan shakkisiisuudha. Amma eessatti hin argadha laata? Yoon argise eenyutu na beeka? Maala taatu yoon lubbuudhaan hin jirtu ta'a. Ilmaa fi intala ofii dhabanii jiraachuun gadda gadda caaluudha. Dhuguma dhala koo dhabee akka ittiin jiraadha. Yoomiyyuu abdiin kutu. Ijoollee koo kana na argadheetiin abdadha. Deemsa koo, dadhabbii koo, ifaajee koo yoomiyyuu addaan hin kutu. Guyyaa tokko kaayyoo koos, waadaa koos bakka tokkotti na argadha ta'a.
Bayyootti akkasti jiraadhaa garu. Nan gubadhe yoomnaa darbaa. Ganamas gargaras. Akkas ta'uu mannaa yoo badannu mana kootii yoom bakkee yeroo jedhee jiraadhe wayyuu. Gubannaa kana amantammaa si wayyadu qaba. Ayi cabaa ofii. Tanaan sasa yung ano yung chartan si. Yes. Mal. Tisu na ko din kali kung mal arme mal na rakisi. Ani kanan sinjar we sena. Riyan qabdu riyaw takib kanat atikani magotu numa ciista numa teessa numa keessa walta maaf baateen tabattu. Riyaa warra kam jette yan? Maali riyyaan mana barumsaa jiru atoo tokkoma isaanii bira nattu maalidha ilma koo? Armeen guyyaa meeqan sitti maa? Ilaa sitti meera miteen hiriyyoota faana yeroon odeessu yeroon duukaa adeemu hiriyyaa hooqaataa ilma olaanii yaadadha. Kanaaf ijoollee mana keessa oolan kilaasitti yommuu galus. Maaliif falan barbaadamu maal taateeti maaf akkas taata? Isa duukaa waadaa akkamiin dabarsee jira bara. Kanaaf immoo hiriyyaa gaafadhee otoo hiriyyaa duukaa deeme hiriyyaa dhibee miti. Hiriyyaa duukaa osoo hin deeme garuu isa qaataasichaa darbe sana hin yaadan. Kanaaf jedhee baay'ee waan natti hin tolleef duukaa deemsanii hiriyyoota. Malee hiriyyoota meeqa jira? Akkasitti yaadeen hiriyyoota nan qabaana. Garuu duukaa deemee buna shayii jechuun barbaanne. Haa ta'u gaa waan hundumaaf hin dhiphatin. Urge. Maali manni kun kanuma kee daannoo baay'ee bareedaa. Kanuma kodhaami. Kunumti siifa ta'uu naan jedheetu mana kana naalaatee du'e beeku. Abbaa makeetu mana akkanaa si kenne? Beekoon naalaatee. Ani biyyuma kana dhufeeni waan na baay'ee si ajaa'ibu. Biyyuma kana dhufee mana akkanaa arge mana akkanaa argee beeku. Sitti bareedemte? Baay'ee tokko natti bareede. Bareede. Manni keellee bareedaa atillee bareedduudha. Ayi Darajje ati morma qoostaa. Baay'ee ba tokko ani hin beektaa gaasi yaada. Beeka. Baabaan bara kana mana nama laatu hin jiru. Nama laataniif hin qabanii tokkitti masiinsi qabnaa yaadanii anumaaf naa laatanii. Amman boqotanii? Isaanoo turaniiru iyyuudha. Waggaa 13. Maal godhu? Egaa boqotanii waggaa 13 ta'eera. Maal godhu? Danda'uudha gaa maal godhu? Maal godhuree danda'uudha so. Ijoolleen hoo ijoolleen ni Obbolaa hin qabu.
kana. Qofaa kooti kaanii neerumne sii qophaa makoontaa. Naa ta'u gaanii fati. Eh. Walumaa gallee haaluma gaariitti jiraanna jedhee naaf. Ani sakkeedhaan kanaaf immoo mana kana si bidadhee fe'amee wajjin hin jira. Isammaa ati siin na jaallata. Beekamaa dhaqaatu sin jaallanne sin fidaaree sila. Eenu. Kanaan booda wajjin hin jira mana kana keessa jiraan. Eenyuyyuu dhufee mana kana keessaa nu baasu manni kun kan abbaa kootii ta'e anaaf si qofa namni tokko namni dhufee nutti haasa'u hin jiru. Anu gaafatu sin jiru. Namni tokko namni nu gaafatu tokko iyyuu hin jiru. Nama taa'anii qofa kana keessa jiraannee ijoollee keenya kana keessa toorannee wajjin jira. Eenu ijoollee horannee qe'een kun kan keenya erga ta'e ani qe'ee kana xuruutti nan qabadha mana kana. Siinis immoo xuruutti nan qabadha. Homaa tokkoo xirxaaree hin qabaatin. Ani iyyuu iddoo kana beeku mini kan hin si fudhadhee. Xirxaaree hin qabaatin isa. Haa ta'u gaasa ta'edhaan. Tolinaaf. Maal waraana tambas nama dhaggeeffattuuf? Godhaa middeen tolchaa kana. Maal na ilaallata reetu dhiisuun kee? Qodaa sana fuudhee miici. Kootu. Uffata koo sana fuudhinaa miici. Uffanni qodaan akkamitti tolcha? Maal na ilaallata laa caammaan koo tokko achi jira fuudhinaa miici. Ammas moo? Kan na ilaallatu hin qabu laa kaalsii itti na dabalachi. Kaalsii? Keessan baaneeti. Maal jechi barbaaddeedha? Maal laannata si gadi? Maal mana gootii mana kana kaayisee na gubdii armeenii. Mana kana sirreessi arge maal akkas gootuufi sirriitti qulqulleessin siin jechaara. Inni akkas godhu moo maal isa yoo asi gadi natti haasoftee kaate? Simbo maal taataniidhaan isin akka kanatti sagalee gadi hin qabanne maalidha rakkinni keessan? Mucaasheetu fiddee as maaltu ta'e meenatti amma kana boqonnaa na dawwiitu ciisuu hin danda'u ciisee boqochuu hin danda'an. Boodan sitti maal? Maaltu ta'e Simbo? Boodan sitti maal gadi? Haaloo rabbiin Garaabaa kun namni narreemne bakka maal goona re. Fide jireenyi waatar miirri nu qabdatti. haaloo tokko nuu fide. Eeyo. Maal ka rabbi ka? Rabbi sagazii keessaa qooda qabamoo. Waan ati bukuma taatee dheesamni ati. Maali sigaaraa saamna re amma kaane batti wanne wayi. Batti maal jettaa? Batti halkan sitti qaqqachaa rai. Maal sigaaraa saamne qofa maal nu godha re. Kaanee waa barbaadannaa. Maal barbaadna gaa'e? Guyyaa saamuu qabnarra. Haaloo maaloodha? Yeroo jalqabaaf guyyaan saamuu qabnarra. Naanna kaa maal hojiin biraa maal naanna. Hojiin nu dhabe malee nuti hojii dhabe. Hojii maalii qabdaati? Adeemtee Maali irree akkas fakkaatu Booti sammuu faayidaa hin qabne morma faayidaa hin qabne irra kaa'attee deemin maal nati. maal godhattee Itti yaadi bakka hin hojjennaa ofaman siisatu maal. Maaf sodaata hin sodaannu. maal ani waan hojii minimoo. arginee naan hin dhiisnaa ree hin arginu dhabne. Waa matee qadamu kan matee nu karma ta'e. Enggak ada bicara. Furan immoo Margaa buuree dhiisamni. bilbilana bilbilan jala gaafadha. Yeroo sana lama geetu nu uffannan akka. Boleh tadi maal jirta? Anoosi kun hojii dhangalaara ijoolleen kun na jalaa baddee.
namni gargaaru maaliif? Maal asittiin guyyaa adii saamame mani kun asitti na saaman. Maal namni jiru eessa siin saaminan? Kun wanta hin qabu guutummaa saama. Wayyaa qomoo baadhi hunda isaa na saaman. Asuma daasin jiru. Hin koos miti. Kun ijoolleen koo walii gabbabbadde haati isaanii duute haadha ormaa irratti fuudhee haati ormaa ta'uu fi innaan kun ijoolleen biyyaa bannaan ishee barbaacha walii gadi tun jooruun kun asitti akkas ta'e. Amma eessa galaantu jirtu eessa amamtan sin? Kun as naannoo kana galeen ijoollee koo barbaada. Hojii guyyaa hojjedhaan ijoollee koo barbaadan ture. Tuun achii galuu kun namni sadii asitti na arganii na saaman. Waan tokko harkatti nan dhumne. Maaloo mana kootti na geesse. Mana kootti an gala. Dhiyoodha manni keessan asuma? Asuma dhiyoodha. Fagoo miti. Deemnuu ree? Eeyyee. Dandeessu garuu? Abii na geessi maala. Na gargaari. Waaqa si eebbisu. Hoomaa miti hojjennaan qaqqabee hin dhufa. Abdiin kutaa seenaati. Dhameenya maal abbaa ishee? Ijoollee kun ammaan baddee argadheen naa. Argattu. Silas dhala kooti. Kan hin manaa ba'e. Hojii kutachuun hin ta'u. Mudannoo adda addaatti nama mudata. Waantuma danda'anii ma keessa darbu. Sun namarra jiraata mitiire. Waaqa si eebbisu. Tole rakkoon qabu. Faadhuma koo. Simbo. Of. Mana jirtaa Simbo? Jira harmee koo. Maaltu Simbo koo? Baay'ee haaraan jira harmee. Maal? Mucaa isheetti narra keessa qaani kan hin jedhu maaluma hojjetti isheen yaana ta'ee guddadheeraa na guddiste akka hin jenne innati narra keessa na gubduuf kun maali? Maaluma nu hojjetti isheen? Maal ni dhala koo maal taate? Isheen ni kaanu hafu waa'een gumannaa kootii hoo hafu harmee. Wanta uffata isheedhaaf ittiin bittu kan wanta garaagaraa wanta isheef gootu kan utuu naaf goote yookaan immoo akaawuntii kee irratti godhatteeti amma walitti sii qabama harmee. Tolee naafi maal si goote? Maal nan gootu wanta si dhibu wantuma baay'ee manitti haare koosmootiksiin ko tokko inamne hunda isaa godhatti. Isheenti moo? Anaare isheen moo achi immoo keessa ba'ee jechuudha. Keessa ba'ee dodoraantii koo foolii isaa irraa natti dhufe. Waanuma goon hin qabdu. Qodaa moo waa'ee qodaa moo maal adeessitti bagaa isaa adiisi. Tole inaariin dhala koo. Isheedha rakkinni kee miti ishee sirraa nan baasa. Yeroo dhiyootti narraa Yeroo bu'as dhiyootti kana isheen namni sirraa nufi nan kun baasa. baamana kanaati. Inaariin qarshii kanaani shonkortii buna waan adda addaa bitiitii hojjedhaan eegaa as ga'e nan deebi'a. Isa yuunati Nan hojjeta. deebi'a. Isheen haa teessu waan hojjedhu dhaqeetti. Itti kenni haa hojjettu. Qarshii kanatti kenni tole haa hojjettu. Ishee ilmoon koo inaariin. Yes, amma tooftaa bareedaa isaan argate waan ani ittiin mana kanaa ishee baasu. Birrii kana kiisii koo keessan godhadha. Isaa booda harmeen gaafa isheen dhuftu itti laadheeran jedha. Manuma kana keessa jiraataa jirtu sin? Eeyyee dhala koo. Jireenyumaaf jennee kun kana keessa jiraanna. Garuu silaa dhala koo moo maal naan jettanii? Seenaan isaa dheeraadha dhala koo. Ijoollee lama qaban ture. Haati isaanii irraa duute. Haadha manaa kan biraa irratti fuudhe. Isheen isaa dharmaatti taate ijoollee kootiif ta'uu dadhabdee ijoollee koo minaariiti. Sana booddee ijoolleen koo manaa baatee baddee. Isaan barbaacha kunoo manaa bee amma yoona akka kanatti walii gadi jooriin akka kanatti jiraataa jira. Tun mana guddaa qabuun kunoo
akkasitti kunoo bineensaan nyaatame asitti dhala koo magaalaa guddaa kana keessatti. Ijoollee koo situun argee hin beeku. Maal akka isaan ta'anis hin beeku. Akkasitti kunoo as dhufe jiraataa jira dhala. Kanaadha dhala koo ijoollee koo amma argadhutti jedhan kunoo akka kanatti jiru. Abbaa kaayyoo faadhaa isin. Beektamoo kaayyoo agarteetta? Ani bar seenaafidha. Seenaaf isa qabu. Seenaaf hiriyyaa kaayyoodhaaf. Ay dhalagoon irraanfadhe. Dhalagoon irraanfadhe. Dhalagoon irraanfadhe. Mucaa koo wajjin oolee. Kaayyoo koo girteetta. Beektaa iddoon ni jiru. Isin kun obbolaaniidha? Dhalagoo obbolaanii. Agarteetta kaayyoo. Kaayyoo agarteetta. Ani hin agarre. Isin akkami? Maalan godha gaamman. Dhalagoo barbaachisan akka kanatti walii gajoore. Anuma obbolaaniitu akkas ta'e jiraataa jira. Eessa jiraataa turtan isin? Eessa turtan waggaa amma kana? Isaanuma barbaacha walii gajooraa ture. Waadaanis kaayyoonis lafa inni jiru hin beeku. Kunoo erga gaafa isaan badaniiti ergan gaafa manaa deebiin maasuma keessa hin jooraa hojii guyyaa hojjedhee isaanii walii gajooree barbaadaa jira. Garuu nagarra. Achi buutee isaanii hin dhabe ijoollummaadhaan. Xopheetti na jalaa cufte ijoolleen. Dhuguma jiraattis yoona keessiidheen abdadhu. Garuu seenaaf adaraan sitti kennadha akka ati na gargaartee barbaadu. Inni kun rakkoo hin qabu. Mana keessa isa durii keessa eenyu jiraataa jira. Mana maal fakkaatu? Mana kana fakkaatu kana keessa dhiistanii waan akkasii kana keessa galtuusin. Dhalagoo naan caalu sun dhalagoo argadde. Garuu urgee mattan dhiisee dhufeessa. Egaa biyya baatanii isin biyyatti hin deebine? Hin deebine. Obbolaan wanti baay'ee na gaddisiisu tokko naan wanti na sodaachisus fuula wal irraanfanneera. Magaala mana keessa tarii wal wallaallee majirraa kan jedhu yaada. Yaaddoon kun inni guddaan isa kana. Kana waaqta beekan beekan. Kun argees fuula isaanii maalitti yaadadheetteeti. Anamtiyyuu. Akkamii abbaan kee? Abbaan koos hin jiru. Eessa deeme? Akkuma dhufee asitti jijjiirameen waggaa muraasa caalaan hojjenne bakkee biratti jijjiirameera. Haadha kuduu kan jiraataa jiran as keessa. Haati kee nagaasheedha. Haati koo nagaasheeti. Nagaa ta'anii akka ittiin ilmoo ofii wajjin jiraachuun waa tokko dhalagu. Mana keenya deemnee akka haadha koo gartuun barbaadamu. Tole ilma koo silaayyuu na barbaachista. Isin addeen mana keessa baruun qaba. Haa ta'u. Simbo bittanii sana muskilaatee Bittanitti waan isheen nu goote maal taate baasii mana kanaa naa diddeena. mee maal Mana kanaa baasii siin jedhee naannaa diddee jalqaba. har'as moo Har'as maal balleessite? Umayyuun balleessine. Natti balleesseera isheen umayyuun balleessine. Siifoo isheen homaan balleessitu. Anatti balleessa. Mee maal goote? Waan isheen goote waan ati bitaa jette hundasaa tokkotuu nan bisiin itti meennaan achiti abittu jedheen itti laachuuf jedheen asirra deebi'uu mana fixaanii ga'een deebi'ee asirra kaan deebi'ee sokke. Badeere. Gaafa nachi ol deebi'uu hin jiru. Anatti duus kateere. Eessa jirti amma ishee? Isa immoo akka fuutee beeksifannaa ishee gola xirqii. Intala tolee laaf. Kot. Qarshii amma simboon asirraa keessatti fuudhe. Qarshii malee? Isa hin dubbata.
Asirraa fuunee qarshii. Amma waa bibbitaa shunkurtii buna bitaa jedhee itti kenneen beekne. Qarshiin argeen gaafa Qarshii maali fuudhee anaaf si duwwaa argame. Eenyu daree kan mana keessaa Sima fuudhee. yeroo kamana siima fuudhee. ati tole naaf an siinsi guddisee anatti deebisee naanna nyaattaati. Harmee maal? Na saamtaa jettee na saamtaa waan baay'ee nagee waan baay'ee taaseen. Fuudhee Fuudhee kana naasa'in. Maafaniin dubbaadhu yoo fuudhe nasiiti. Maal balleessaan koo ati akkamitti naan akkasii Hin fuudhee harmee naa. amma sa'aatii ammaadha kaasee mana kana keessatti si arguu Eessa barbaada. naqa? Carqii kee fudhadhu narraa ba'e. Eessa naqa harmee maal? Baay'inarraa gara barbaadee gara barbaadee deemu ilaallatu. Mana kana keessatti si arguu barbaadu narraa ba'e. Mee maal qabdi mana kana keessatti? Gadi naa baasi. Gadi narraa baasiin keeti. Yoo mana siima Maal taate? Ati akkamitti naanna saamtaa? Narraa ba'e hin barbaadu. Narraa ba'e. Narraa ba'e. Harmee san naqalee. Si obsa. Beebilee si Daalaachuu si daalaachuu obsa hin gaafadha. Si barbaadu. Si barbaadu. Narraa. maal harmee Narraa kee tolee naaf kee kee narraa kee. dhugaa jiru yoo dubbatte maal qaba si. Sinteettawe hoo carqii kee hoo si arguun barbaadu sa'aatii ammaadha kaasee as keessatti si ilaaluun barbaadu. Harmee maaloo galaanatti hin jabaatu. Armi qabii deemi narraa. Kale. Kami nu yaadatan ar? Maal egaa akkamiin si yaadadhu dhalagoo? Akkam odeeffannoo kaayyoo qabdaa? Odeeffannoo kaayyoo maalan qabattaniiti? Ani waamti baay'ee na dhibu. Utuu wal argineeyyuu fuula waliin beeknu. Goodama kana keessa wal bira dabarraa wal duukaa oollaa jedhee man yaada. Si maal gooteetteetti dhalagoo? Qanna nyaatee hoddoo qabaa. Kunoo ijoollee koo barbaacha. Jooree jaawaree amma jireenya koo fixuuf hin deemaa jira. Ijoolleen kun ijoollummaatti manaa baatee tun dhalatiin faffacaatee kunoo. Waan hojjettee jiraattus humnas qabaattee waan hojjettuuti namnis waan hojjechiifatu miti. Lubbuudhaan jirtii maaltu beeketteeti? Dhugaadhaan illee akka hiriyyaa kootti kaayyoon hiriyyaa koo dhugaa ture ijoollummaatti kaase. Waadaa hiriyyummaarree waadaa ammamiin jedhamne wal biraa qabu. Anillee matuma kaayyoo barbaaduuf matuma duubatti hin deebi'uun. Qixxee keessan bu'een barbaadamme yoona kana. Dhala koo naa jiraadhu. Ani samman arguudhitti hin taa'u. Nan barbaada. Hojii moo kan gootanii jiraataa jirtu sinan? Hojii maaliin hojjedha? Hojii koo kunoo gadhiisee dhala koo ijoollee koo barbaachaaf walii gadi jooraan jira. Hamma kana kunoo itoo hin argatin kunoo nakkeetti waan argadhe hojjedhee isaanis barbaadeen jiraataa jira. Mana saddakaattis hin deebinee isin? Isa manii kan na gubu. Qe'ee koo kan hin dhala koo ijoollee koo dhabe irratti qe'ee koo hormaaf gadhiise.
Kunoo qe'ee kormadhaalee jira. Kanan na guba, kanan na nyaata. Ijoollee kanallee namumti karaarraa qabeema yoo akkuma kan isaatti guddisellaa kanaaf sana hojjechiisee qarshii laatee jiraachisa jedhee yaadu. Garuu inni kun hundumsaa harka Rabbiiti. Dhimbooyi naasin. Eeyyeegaa Rabbumatti laattadhee dhiise. Guyyaa tokko inuman argadhadhee yaada. Ammasitti garuu inuman barbaada. Meekee hin deemaati? Adaraa waan dhageessu yoo jiraate immoo natti himi. Maali harmeen haa dhuftu qaba buna dhugdanii deemtu. Amma mariifuun dhugee dhufu hin deema. Haa dhuftu harmeen. Dhimma jarjaruuf hin qaba dhalagoo. Adaraa immoo yoo waan dhageessu jiraate adaraa natti himi. Haa ta'u rakkoon qaba. Ani waa tokko dhagee naan sin hin dhoosu. Tolee dhalagu. Ammayyoos ma jirtaat seenaaf hin taane ammayyoos ma teessaa? Baasuma hin jira. Maali maal taate ree? Maanni obbolaaniin dhufee ture hin turte? Maal buna dhugee adeemu maal rakkoo qabareetaa hin jettuun turte amma nufutti naana eegu maal? Innoo waa'ee ijoollee sana gaafachuu dhufe malee taa'uuf miti. Amma inni waa'ee ijoollee isaa waan dhagee tokko illee hin qabu? Waan dhagee natti hin fakkaatu. Innoo waan dhagee si qabda jedhee magaalaa as dhufe malee waan dhagee miti. Maali garaa dhalaati miti? Akkamittiin hin yaadda'u? Baay'ee nama gaddisiisa. Waaqayyoof furmaata barbaaduuf malee. Maal goona giddeettu? Haa ta'u gaa. Mana jijam? Situ naa jijamuu dhufe moo? Rakkoo qaba? Koosaa jirta? Waa ani kottuu taa'an si jajama. Har'a dhiisaa miti siiruu zawu. Ani kanan jiru. As turte moo ree? Ani reefuun dhufe. Maaree qoqaleessa hin jirtu turtee fida kanaaf isin. Tole rakkoon qabu maaltu jira? Nyaata kaamsaan jira, kalaanqalli jira, wancooteen jira. Tole sin fageessu kalaanqala naafis. Tole eeggadhu. Siif. Kana maa rakkin moo fide malee callistee iddoo kana hin dhumne. Maaloo? Baay'ee gaafa golfitu moo baay'ee bareeddi. Yoo tole jette bilbila ishirraan fudhadha. Kottu nyaanna? Kottu gaa?
kennu balesa. Soal jira. Anaan garuu kan na ajaa'ibu turtii yeroo dheeraa booda hiriyaa kooti jettee ishee buna na waliin jechuu geesse. Akkasitti yaadee wabi. Kunis maaf ta'e beektaa? Hiriyyaan ijoollummaa kootti baay'ee jaalladhu tokkoon qaba. Innis kaayyoo jedhama. Kaayyoon sababii wal dhabdee maatii isaatiif jedhee maatii isa jalaas na jalaas kan inni bade waggaa lakkoomsise. Garuu hiriyyoota ammaa duukaa yeroo deemu sababiin sana yaadadhuuf sababiin bara ijoollummaa keenya yaadadhuuf xiqqoo qofummaa naa wayya jedheen adda ba'e. Kunis waadaa ijoollummaa keenyaatti kaasnee waadaa hiriyyummaa wal duukaa qabna. Kanaaf jedheen hiriyyaas hiriyyummaas dhiiseen qofaa filadhe malee wanta biraa miti. Taas garuu erga siinni barame lubbuun jiraatee tarii wal agarrattee yaadda. Ani kaayyoo dhabaa jedhee yaadu. Amma yoona kana abdiin kun kaayyoo arguudha. Maali mucaan silaamoo hin ulaalaa yeroo? Inni moo? Biroo rakkoo jira ture? Rakkoon hin jiru obboleessa. Erga silaa nu ilaalaa turte. Garuu seenaa taasaa turtetu seenaan keessa darbedha kanaafidha. Garuu fuulli kee yoo naaf adda ta'e haasaan kee naaf haaraa miti. Kan irra dabartee immoo maqaa koo dha'aa turte. Akkuma ati seenaa nama sanaa turte haasaa turte maqaan koo kaayyoodha. Kanaafis si dhaggeeffachaa ture. Garuu ati seenaafidha. Eeyyeen seenaati. Garuu keessatti na beekta. Qoosaa jirta moo? Seenaaf ani kaayyoo ilma olaanii na beektaa reeti. Kaayyoo. Seenaaf. Sidaaree. Ati dhugum kaayyoon olaaniidha. Eesi. Seenaaf. Sidaaree. Dhuguman si arginu. Yeroo nu beekaasee baay'ee si ta'e. Kanaafan si ilaalaa. Ati dhuguma garuu kaayyoodha. Seenaaf. Isumatu yoo nagahee kunuu si arge. Seenaaf. Rabbis waadaa nuyi walii galle. Nirraanfanne jechuudha. Waadaa keenya yeroo ijoollummaatti walitti nu fide. Garuu ati kaayyoo taate maatu maal dhabame? Firiyaa kee qaban. Kaayyoo jira. An dhuguma sin argan seeni. Dhuguma ija koodhaan si argan seeni baay'ee abdii kuteetu. Anillee abdii qabu bara. Ammatuma abdiin qabuuf si arguuf. Seena. Maatii koo quba qabda. Eeyyee kaayi. Abbaan kee as keessa jira. Garuu waadaan agarreen mammaatti. Waadaan hin argamu. Gaajii taa'e. Ta'us haadha manaa isaa duukaa walii kee rabaadha. Eenyu abbaan koo? Eeyyee abbaan. Eessa jiran? Magaalaa kana keessa jira. Arguu nan danda'a? Eeyyee arguu dandeessa. Garuu waadaa sitti kennee deemeera akkam goote itti gaafachiisan. Noo waadaan agarre baran. Waadaan dura baate mana. Kaayyoo. Isa yeroo sanaa moo? An argati baate waadaan agarre baran. Gwaadabbattaa'e. Seenaaf. Mucaan kun dhuguma jirtiire? Dhuguma lafarra jirti moo lafa jala jirti? Ergan si argeen waadaa argadhee abdii qaba bara. Kaayyoo. Ergan si argee baree waadaa dhabadhee yaadu.
Waan ali jirtu jechuudha. Bineensi siin lagatti waadaa si nyaatu matuma. Seenaaf gaafa sana sitti kennee deeme akka barbaadde godhi jedhee. Kaayyoo. Ani nagarre bara. Dura kee baateef waadaa. Abbaa kee arguu ni dandeessu. Maal ta'e yoo deemu? Hin deemu. Waadaa naaf ati walii galte. Rabbi akka hin daganne reefuu bare. Waadaan keenyas akka guyyaa irratti nu kan hojjenne. Baay'een gammada si arguu kooti. Baay'een gammada. Amma deemuu qabna. Abbaa koo arguun qabna. Arme. Har'a hiriyoota kee fudhattee dhufte? Ayyee har'a fidee. Meeras. Nagaa miti. Fayyuma keessan. Nagaa keessan. Kamisi. Akkam? Nagaa. Naguma. Fayyeessu. Akkam? Fayyuma. Naguma. Naguma. Akkam? Nooraa kan eenyuuti? Ana ilma olaanidha. Olaanis akkam? Olaanis mas deddeebiidha. Olaanis mana kana dhufu moo? Eeyyee. Kaayyoo sabadee tureet argame? Eeyyee kaayyoo. Shaya waaqayyo galata kee. Hin galtee mucaako. Akkam? Kamisi. Akkam jirtu? Nagaa. Akkam? Fayyaa. Amma kana hundumaa isa turte? Fakkii nama geessan ture. Naguma keeti? Akkam? Fayyaa. Fayyuma? Naguu. Naguma keeti kaayi? Akkam? Jira kunoo. Nama guddaa ta'e. Mee abbaa isaaf bilbilii waamee haa dhufu? Tolee nan bilbila. Taa ilma koo. Eeloo akkam jirtu obbola? Naguma. Jirra kun nagaa keessanii? Seenaaf nagaa dhabni. Jirra kun eessa jirtu? Kunoo hojii waliin hojjetaa jira. Tole amma dhufuu dandeessu adeemannaa waa ta'eef sin barbaadeen ture. Maal seenaaf rakkoo jira moo? Laakii rakkoon hin jiru kottaa anoo gammachuu maafi? Tole nan dhufa. Tole dafaa. Tole. Akkam reekaayyoo? Jira kunoo har'a gaheera waaqaaf galatu. Rakkina baay'ee dabarsee yoo na gaheera. Eessuma ammaa turte? Harmee seenaa fi seenaan koo baay'ee dheeraadha. Garuu asuma keessan jooraa ture. Akkan ammaa kana fakkaatee deemame jireenya baay'ee dabarse. Humaa miti mucaafaa hundumtuun darbaa obsi. Gammachuun koo inni guddaan tokko immoo hiriyaa koo hiriyaa waadaa dhugaan ijoollummaa kootti duuka guddadhee arguu kooti. Isatu na gammachiisa. Wanti hundumtuu yeroo isaa eega malee nama raawwatama. Abdiin kutiin. Seenaaf. Seenaaf bolaan. Kaayyoo ilma keeti. Abba! 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 Sidai! Sidokkas ta'e abbaa ko. Bishaan naaf fidi. Abba! Abba! Ana kaayyoodhaaf abbaa na argite kan himu. Abba! Abba! Bishaan naaf fidi. Abba anadha. Abba. Anadha. Kaayyoo. Ana abbaa kunadha. Waadaanu.
waadaa koo naaf fidi. Ana miti abbaa kan fuudhee deeme. Waadaa koo naaf fidi. Qofaa deemne abbaa akkas hin jedhin. Hin argineeti silaati. Meerre waadaa nu eessatti iddoo qabnatti naaf fidi waadaa. Abbaan argine qofaa koo hin deeme. Carraa koo. Abbaan argine qofaa koo hin deeme. Abba. Ani koshee wajjin jirta si arguun koo waadaa arguurra jedhee rabbii kaasee eegaa. Abbaa garuu si mata akkas ta'e. Kaayyoo koo waadaa koo eessatti. Waadaan koo eessatti. Abbaa koon argine. Dhuguman si argee abbaa. Dhuguman si argee. Meerre waadaa nuu. Waadaa koo barbaada. Waadaa koo barbaada. Waadaa koo naaf fidi. Abbaa waadaa argitee taasise himan. Barbaacha deemte mini. Barbaacha jalaa badde mini. Kan ufuma koon deeme qofaama koon deeme. Silaatiin argamne isheen isa gaaficha deemte. Lachuu keessa nuun agarreen. Abbaa koo maanni jireenya akkamii keessa naa turtee? Maal keessa turtee abbaa soo jijjiiramte? Maal keessa turtee? Atis akkuma koo bakkeera turtee bakkee bulaa turteetis. Atis keekee urmatti gattee baate. Baabba. Baabba qofaa kun bahe. Waadaa naaf itti eegaa ture. Amma yoo naas turte isinii fedhee jooreen. Baabba hangaa kun barbaacha bahee hin badeemani sachumaan hin hafeef. Ati maal keessa turte? Qoyeessa turte? Atis akkuma koo karaarra turte? Kan koo dhiisi. Kan koo maal goota? Jajjabaadhaa. Isheenis qanii tokko dhufuu hin dandeessi. Yoom dhufti? Obsa. Waaqayyo jira. Wanti hundumtuu yeroo isaa eegamalee numa ta'a. Isheenis akkuma isaan dhufti ta'a. Abdiin kutati. Waan guddaa naaf si wal arguu. Maaltu beeka? Akkuma kana isheenis gaaf tokko naa dhufuu dandeessi. Yoomiyyuu abdiin muru. Hin barbaanne kanaan booddee. Qofaa koo ture. Amma garuu si argachuun koo seenaa fi argachuun koo. Anaaf akkan addunyaa namaa keessa jiraadhu na godha. Na ta'u egaa. Galite keessa yoomna bukkeetti hin badu. Tole. Ulfaadhaa. Gammachuu amma kanaa na agarsiisuu keessaniif ulfaadhaa. Waaqayyo ulfaatu hunduma isaa dhiisa. Inni hafes hin deebi'a. Noomaanitti. Isa kaayyoo. Wanta caalutti deemaa jira. Kana caalaa boo'uu dhiphachuun hin barbaachisu. Isa. Dhugaa kee jettu. Maleeti nagaa hidha. An nagaadha. Anatti nagaa taate ani maaliin taa'atteeti. Dhugaa kee jettu. Wanti guddaan nagaa ta'u. Namni nagaa ta'e yoomiyyuu wal arga. Garuu ati nagaa mataatee wal agarreen jedhama. Jireenyi kee har'a si geessise akkamittiin har'a geesse garuu ati? Waa'een irra ga'uu kooti baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Namni addunyaa kana lafa kanarra jiru dhuguma jireenya rakkina dabarsee as gahaa jiree yaadu. Sababni isaa maaliif? Jireenya baay'ee rakkisaan dabarse. Baay'ee wanta nama rakkisu waa'ee. Garuu Rabbi haa galatu yoo nagahe horiifis waan hin jiraadhu fakkaatti qabate. Garuu wanti jireenya koo baay'ee na rakkisaa jiru. Waa'ee waadaadha. Waadaan dhuguma jirti ta'ee adda dhuguma lafarra jirti ta'ee adda yoo lafa jara jiraatte irraan kanan umurii sanatti wajjin baanee iyyuu deebinee wal wallaallee amma waadaatuun argiitiin an beeka ta'ee adda hin beektaati. Anaaf si wal beennee wal agarree kaayyoo akkasitti yaadi. Akkuma anaaf si wal agarree erga naaf si wal agarree immoo abdii guddaan natti horame. Dura garuu abdii kuteera. Maaliif abdii kutee yoo jettes xiqqummaa kanaan baatanii isheenis atis lubbuudhaan jirtu jedhee guyyaa tokko yaadeen beeku. Garuu ergansi wajjin wal baree ergansiin argeen waadaa arguuf matuma abdiin kutu. Seenaaf nan sossobin
Dhiisinan sossobin seenaa. Waan hin argamne irratti nan sossobin hin argamtu. Matumaa sin sossobon. Kun sossobbii miti bar. Yoomi kun sossobbii miti. Abdii toora malee abdii sin kutachiisu bar. Hiriyaa koo sababa taateef sirrii mana jajjabeessuuf jettee haasa'eessa. Akkasitti yaadeen. Hiriyaa koo yoo taate obboleettii qedhabde nasi jajjabeessaan. Naafis obboleettii dhabar. Garuu waadaa naa gali. Har'aa kaasnee akka barbaachatti fufu. Inni kun waan dhumaadha. Isa kana keessa deebinee waliin gaafanna. Sifaanas jooree jaaboree barbaaduun kun dirqama. Garuu waan tokko sitti mun barbaada. Tala. Waan sana immoo walumaan goona jedhee. Sarguun koos waan sanaaf gammachuu guddaa turatti dhaga'ama. Innis maala yoo jette qofaa jiraachuu sababa natti ulfaateef jecha. Waa yaadeen ture. Maal immoo yaadde? Yeroo dhiyootti akkam fuudhu murteessee hin jira. Matuma amanaa hin jiru. Dhuguma fuudhuu feet. Dayyee. Dhugaa fuudhuu fe garuu. Kaayyoo dhugaadha. Dhugaadha. Isati baramma kana argiteessi gammachuu koo keessatti hirmaattutu baay'ee waaqayyo na galateeffachiisa. Kunis naaf waan addaati. Amanaa hin jirtu kuni akka. Garooti waaqa. Tasumas amanaa. Waaqa. Dhugaadha garuu kun. Dhalaa kunu. Dhugaa kun jechaadha. Waan sobaa haasa'aa jiru kun. Sarguun koo tokko kanaaf na gammachiiseera. Abbaan koos akka irratti argamee maatiin keessa akka irratti argamanii qophii sana irratti qalabatii naman jaalladhu kanaaf akka mo'u gidduu kana kanas timuu barbaade. Dhugaanis kana anis argamee abbaan keessa argamee gammachuu sana wal duukaa raawwachuu keenyatti baay'ee na gammachiisa. Garuu haga ta'ee dhaqee sana argutti matumaa hin amanu. Naman ta'a. Gaafas guyyaa sana argirraa kana matumaa hin amanu. Isa kana beeke. Hello. Waye kayo. Nagaa kedhani? Jira. Jira mana duraa baddiyo. Rakkoon qabu naan beeka sinuu badha. Ana ciisaan jira. Ciisaan jira. Yoga. Nyaadhiya. Ana biraallee akkuma kana dhugaa taa'in siyaate. Kan kee caala. Kan kee caala. Wala din. Tole. Nagati. Abbaa ko. Oo dalagu. Anoo yaada wayiisti muu fedhee. Yaada maaliin? Maal taa'u amma biyya iddoo lafaa sana iddoo manaa sana deemnee ilaallee deebinee yoo gara waadaa barbaachaatti yoo deebinee maal sitti fakkaata? Ta'ee dhagaku. Anumtuu kana yaadaa jira. Too kaanee inni deemnee qeengoo durii sun akka inni itti jiru dhannee ilaallee deebinee waadaas barbaachaatti kaanee gaarii natti fakkaata. Anumtuu kana yaadaa irra dhagaku. Anis wanta yaade tokkoon qaba. Beektaa gaafa abbaa
Baramma kana qofummaan baay'inatti dhaga'ame qofaa koo jiraachaa ture. Sababa kanaaf fedhii qofaa akkan hin jiraanneef wanta yaade tokko hin qaban ture. Maal yaadde dhala? Yeroo dhiyootti akkan fuudhuun barbaade. Fuudha? Dhala koo fuudha sila abbaatu nama fuusisa. Dhaaba dhaabee waan hundumaa guute kan nama fuusisu abbaadha. Angaruu amma jireenyi koo golgolaadha. Isin barbaachuutti jireenyi koo golgolaadha. Akkamitti akkas ta'a dhala koo? Abbaa gosa waa'ee qabeenyaa na gargaaru. Isa kanatti yaaddeenyati. Waan guddaan si argachuu koodha. Dhugaa kee jettee utuu ati hin dhumne ta'eeti nama biraa abbaa kan biraa akka abbaa kooti bakka buusuuf hin yaadee ture. Dhala koo utuun sin gargaarin utuu waan tokko siin guuteen hirruun kee natti dhaga'ama gaafa sana gaafa darbu. Xiqqoo mashiinaa oofsi xiqqoodhuma ishee. Abbaa koodha rakkoo hin qabu waa'ee qabeenyaan na gargaaru. Ani qodaa waan hundumaa xumureera. Dhala koo akkamitti maal argatteeti? Ofii keetii ijoollummaatti manaa baate maal hojjettee kana godhatta dhala koo? Abbaa koo akka gahee yeroo hundumaa naaf itti gaafa na yaaddu sirrii akka ati jettus godha. Garuu ani jireenya rakkisaa tokko keessa darbee akka nama jireenya hin taane keessatti dhalateetti dhaqee waan meeqa hojjedhee dhoqqee dhiitee mana maragee karaarra jooree dadhabee waan kan hundumaa ergan godhee booddee qarshii hammatee walitti qabadde mana hojii banadheera. Shoo qatale. Shoo naa jiraattu. Akkas taanaan yoo fuute rakkoo hin qabu. Garuu akka aadaa biyya kanaatti utuun fuudhin dura waadaa walii galanii taa'an qabu mitiire. Isa dursee gochuun barbaade. Dursitee qubeelaa godhachuu barbaadde dhala koo? Tole rakkoon hin jiru. Ani akka abbummaatti si bukkeen dhaabadha yoon qabeenyaa dhabillee guyyaa tokko siin guutedhee yaada. Waan hundumaa isaa kana keessa darbee guyyaa tokko guutuun koo nafu. Amma urgeen akka isheen itti mana koo qabdee jirtu dhannee ilaallee achi ol deebinee kan hundumaa isaa goona. Dhugaa qe'aan nurri koo qe'een keessatti dhaladhe qe'aa dhiqoo keessatti na godhatte irraanfachuu hin qabu sammuu koo yeroo baay'ee na jeeqa. Kanaaf deemnee ilaaluu qabna. Tole dhala koo hin deemna. Deemnee ilaalle deebinee sagantaa isaa fi yoo itti fufne gaariidha. Isaa boodallee inni anaaf si walitti fide waadaas nutti fida jedhee namana. Waaqni siin na agarsiise waadaas nan dhowwatu. Siin argadheera waadaas dhabee nafu. Waadaa koo numan argadha abdii qaba. Ini mana kan ama bantai senti, mali mana ko bantai senti akar gitu. Anu si gafan lihat na gafata, mana ko tina gafata lufte. Mana ki mali aku, mana ko senti bantai akar gitu. Mana ko ini nanti. Urge mana aku. Desa lah, sabeta. Udah sangkul mana sih walautan ku mana kan. Imbe ko mana ko nantinya di. Urge. Mana ko sini nyutalan. Main urge. Mana ko kampote, kamenya ko kampote, jolne ko facakta na narite. Ada kamu na ko tiga sita. Mana ke sama ke. Ada kan na sita. Anamo. Urge mana ada ko kana barite. Jolne ko kana barite na. Nani wakame ka boda bate usteti. Mamula mani kuni kana ba ko na kene jengat. Mana bago. Mana ba shi kene fina kuni man. Ati keen keessatti dhaladhee guddadhe handhuurri haadha koo as keessatti na buusee kee baaqoo naan jetta. Urge. Wakame ka boda deebitee usteti. Lubbuu maaliyyuu jirtaa wakame qabatee kana gattee badde.
Waggaa meeqa taate egaa waggaa meeqaatti deemtee dhuftaa kana reefu? Urge. Abbaa keessi kenne. Abbaa keessi kenne. Amma sa'aatii 24 gidduutti akka mana koo gannaa dhiiftan. Maaloo laanii? Kanaan booddee hin barbaadu. Asitti sin arguu barbaadu. Sa'aatii 24 gidduutti. Eessa dhanna? Kanaachi waan dhalata. Eessa dhanna? Waan dhalatu immoo beekaa. Wanta fuudhu beekaa. Maaloo. Mana kana keessaa baanee eessa dhanna? Sa'aatii 24tti gadhiisuu qabdu. Walaanee kam? Isa maadha kun? Lammata sitti deebi'ee sin arguu qabu. Ati mana baaqooti jette. Ati moolatti ni afaan kira irraa walitti qaban. Urge. Argeeffadhu. Ati eenyudha? Dhala koosa ta'ii. Satti nyaatte ijoollee koosatti karaatti faffacaate. Rabbiin na gargaare kunoo argadheera. Ammas immoo waadaa kun hin argadhe. Mana koo garuu dafaa gannaa dhiisaa. Gaabbiin naan jeesuu fi manaan. Dafaa gannaa dhiisaa. Kottu sagantaa keenya irraa addaan nuku tokko kun. Sa'aatii 24tti kan nuuni tan taanaan waan dhalata. Beekadhaa immoo. Been dhalate. Isii kottati. Ana abbaan keenya sirreessaa kottu. Kottu. Urge. Jettee qeen keessatti dhaladhee guddaddeetti orma naa gashitee dhufte. Hayi haadha goonarraa du'uu ishee garuu akkas taanse. Maaloo akkas naan hin jedhini kaakaa'e. Na dhaga'i yooki. Kaayyoo mati ariiteetu guddatee amma kana ga'e. Dhufee ijaan mana haadha isaati. Mana abbaa isaati. Maaloo silumayyuu anaan gaabbiin naan jeeseeraaf kaayyoo. Ati immoo qeeqeetti hin galta. Eessa dhangalaa mana kooti naan jettee galee gurbaa callistee latti waan jirini. Mana kooti jettee naan hin galee mana kooti kun. Qe'ee abbaan koo keessatti na baratetti qe'ee godhatamoo? Eessa dhaqee abbaa kee qe'ee abbaa urgeetti kun? Na dhageessa sa'aatii 24 gidduutti qe'ee kana gadhiistee deemtu taanaan lubbuu keetiin baata. Du'aan baata. Yeroo ammaa kaastee lafa dhuftetti deebi. Walii gala? Eenoo Siinoose. maali ani urgeen jennaan malee lan deemaanu gara koo deemaanu. Urge maal akkoo manni kuni kan kooti hin jenne ati maali mana abbaa kooti hin jenne maaltu ta'e amma maal warra mana dhufan kun. Ati moo natti ni jinaati. Maaliif sitti ni jiru mana meeqa mana keenya namu mana kooti. Kan kooti siin jedheera kan kooti natti ni jin kan kooti. Maal ani mana keeti yoo ta'e naa ba'a jedhee maaf deeme maaf naa ba'a jedhe. Ati si waan kan biraan irraan qabdu taayitii nee gidan dhufa asuma taayitii nee eeggatu. Maal jetti kun? Nee eeggasuma. Maal jetti manni kan koo miti maal namaan galee kun. Maal jetti? Waa. Atis kanatti fidatee haftee kana kana fudhadhuuti baay'ee gadinarra. Kana balleessa jalqabuma isaa si nama jedhee kan hin gaafne kana kanatti baay'ee gadinarra. Fudhadhu. Kana fudhattee dhuftee isee fudhattee fudhadhuuti baay'ee gadinarra. Akkanaa dubbiin keenya urge. Akkana kanuma irratti raawwate baay'ee gadinarra. Meeqa yoo Gammadeera sarguu kotti. ani illee akkuma kana beektamni. Hojiilee baay'ee na dadhabse garuu gidduumatti kutee hin dhufe malee. Maarreen iyyuu gaafatu bilbiltee dafii bayinaa jettu. Sa'aatii mas yaadaa ritti hojiis kunuu na dhiisistee taa'ee dabbaraan waan ture iyyuuti. Dhugaa. Yeroo waan ta'e sitti barbaada. Maal ture? Isa dursa garuu obbolaa makii faana nama tokko faama natti hin to'ate. Wanta kana akka yeroo meeqa sitti meera? Dhugaa kaayyoo dhiifama. Waan kana na gaafata taanaan yeroo kana yoo sitti meera. Kanaan gaafatiin siin jedhe sitti meeramni. Yeroo tole dhiiseera. Ani iyyuu gaafa guyyaan isaa gostini. Kanaafuu nan gaafata. Kas canna kunoo kana booddee tole. Dhiisika. Naan sitti ta'a. Dhiis tole. Tole. Dhiistee tamni dhugaa walii galeera. Sorry. Maal asii fakkaata? Bor iddoo ta'e deemuun keenya nafu. Eessadha? Shinaa itti deemee yaadda? Jechuun addicha dursa sanatti mika. Eessadha beektaa? Hiriyaan tokko jira kanan iddoo kanatti bareeni. Dididii isaan borii jedhanii natti himaniiru. Dirqamamuu irratti argamuu hin qaba.
Isaaf immoo Ani muddoo akkasii kan qofaa deemu koo jira. dhaquun baay'ee na jibbisiiseera. Si wajjin akka naqu barbaada. Ani iddoo akkasii deemu natti hin tolu beektanii. Ayyaanumaaf jedhee. Dhaqee siin beekuun jaalladhus. Anaaf jettee immoo deemuu qabda kaa. Siif jedhee taana Dhugaa walii galleera. Kastaanaa tole. Baay'ee natti toleera dhugaa. tole. Tole kaa walumaan deemna miti ree. Eegaa dirqama naan walumaan deemna. Kanaaf adda baasee natti himi. Garuu siif jedhee nana. Kana beektu. Akka tanaaf jettee deemtu maa sirriitti hin beekama. Akka iddoo akkas hin jaallannis beeka. Kanaaf seeree. Qabe miti. Bor kana uffatee dhufta. Maali dhabdu? Boru margita kaa gaafuma uffatee dhufta. Ammalaa nuuf qabu. Ka yaada keeshi. Galleera miti. Galee. Yeroo akka dhiisee dhufu. Barumsa kanatti kan bareedee dhufu baay'ee ma barbaadde. Garatti si uffadhee dhufu. Ati waanaaf kan naan bareedne eenyus bareeda. Shakaa. Yeroo kootti si argadhe. Kanaafuu maqaa kee yeroo jedhu si kaasee. Kan iyyuu dhugaa. Kanaaf garuu maqaa akkatti naan baasne miti. Kaayyoo baay'een jaalladhe kaayi. Isa iyyuu koo guyyaa man jalqaba si arge maal akka ta'e hin beeku malee keessi kosti baay'ee manaani. Guyyaa jalqabaan jaalalli nama qabanneedhaan kanadha. Yeroo tokko tokko akkas jedhu garuu an keenya immoo dhugaa ta'e. Dhugaa ta'e. Kaanii deemnu xinnoo ishee qorroo barbaada. Qorreemi? Wati kosi baay'ee. Itti galata. Hello. Oh. Haadha seenaa. Nagaa keetii. Nagaa kooti galata Waaqayyoo akkamatti. Nagaa galata isaa nagaadha miti. Tola isaa nagaa koota olis nagaa kooti. Maaloo maal nagaafattaa yaadha seenaa maal nagaafatta kan koo boo'ichuma naman qabachiisu. Maaloo maal taate naan jettaa waan hin ta'e maaloo giftii koo waan hin ta'e. Olaaniidhaa fi kaayyoo mana dhufanii kunoo gaa atis dhageessee taphni reegaa. Sa'aatii 24 gidduutti mana kana keessaa ba'uu qabdu jedhe. Darajjeenis kunoo beera mana. Silas anatu balleessee waan hin taane fidee ofitti gashee nan ari'ee mana keessaa baateetti. Kan koo immoo Waaqayyootu beeka kan koollee rakkoo hin qabu. Eenyuutu kaayyoomtu qubeelaa godhachuufi yoom dhugaa maaloo adaraa kee giiftii koo adaraa kee guyyattii irratti hirmaachuun barbaada adaraa kee nan dhossiin gaafa guyyaa isaa anis siifan bilbilaa atis naa bilbil immoo. Ayya galatoomaa isiniin jecha asumaanii abbaa kaayyoon illee dabalatee tolinaaf fi hiriyoota keenya mara hunduma isaanii baga nagaan dhuftan isiniin hin jedha. Hiriyaa kaayyoo kan iddoo gadhiisaa jechuudha. Aamila gara waltajjiitti nama. Wanta isiniin jechuu barbaadu inni jalqabaa abbaa koos baay'ee galateeffadhaa akkasumallee
yeroo baay'ee galateeffadhaa kanarraa kan hafee seenaa fi hiriyoota hundumaa baay'ee isin galateeffadhaa iddoo kanatti yeroo isaaniitiin naaf argamuu keessanii fi itti aansee immoo iddoo kanaanii qofaa koo dhaabbachuu sababanii hin qabneef hin qabaan naman iddoo kana wajjin dhaabbadhuun qaba. Isa immoo haamileedhaan iddoo kanatti nama sana akka simattan barbaadaa yeroo bara baay'ee qofaa dhaabbadhe bara baay'ee qofaa ture. Kanaaf ammoo fuula keessan duratti nama baay'ee jaalladhu hiriyaa koo yeroo wajjin dhaabbachuu sababa barbaadeefini iddoo kanatti affeeree jechuudha. Kanaaf ani yeroo hiriyaa koo baay'ee jaalladhudha. Hiriyaan yeroo dheeraaf qofaa ture argadheera. Ammasumaanii wanta inni miidha dhugaa. Natti neerumtaas? Akkasuma dursa seenaa koo baruu qabdu. Seenaan amma yoona kanatti si dhoksaa ture. Yeroo hundumaas itti nama jedhee nama dhiisaa ture. Wanta sitti nama qabu dursa. Waliin yookoti anaan nama addaa. Baay'ees akkan si jaalladhu. Sila yeroo as dhaabate seenaa fi toleenaaf jedhu seenaa koo durii tokko jaalladhu. Ani maqaan koo toleenaaf hin ture. Waadaan ture. Maqaa abbaan koo haadhi koo na moggaasan waadaan jedhama. Innis abbaan koo haadhi koo jaalala arraranii ijoollee isaanii guddifatanii harmeen keenya sin dadhabde. Gaafa harmeen keenya dadhabdeettu abbaan koo dubartii biraa fuudhee ture. Yeroo sanatti baay'ee nu darartee manaa bannee sanaa booddee gargar bahu. Obboleessi koo Mukaayyoo jedhama ture. Maqaa abbaa manaa koo gara fuulduraa kanadha jechuudha. Sana booddee gidiraa baay'ee narra gahee ture. Mana namaatti hin galee. Yeroo mana namaatti galees isheen na fudhattee na argattee mana isheetti na gashite sunis toleenaaf ittee na moggaaste maqaa koo. Carraa argachuu kootti baay'een gammada. Yeroon itti nama dhabee turetti Waaqayyoo gaa yeroo isaatti guyyaanaaf deera. Duraan hundumtuu darbeera. Rakkoon hundumtuu darbeera. Wanti hin darbin hin jiru. Kanaaf ammas itti heerumuu hin danda'a. Ati waadaa olaanii dhamu? Waadaa olaanii. Dhala koo! Waadaa koo! Dhala koo! Waadaa yeroo dheeraa barbaadaa ture kunoo kana miti. Wanti uumame jira natti himi. Wanti uumame jira. Maaloo kaaya? Nan dhosee. Wanti uumame abbaa maal taate? Wanti uumame jiru galata kee yoo. Galata kee yoo. Dadhabbii koo yeroo dheeraa naa deebi'e. Barbaacha koo yeroo dheeraa naa deebi'e. Dhala koo. Waadaa koo. Situ guddatee mana kee. Dhala koo. Kaa kun gammachuu dachaadha. Abbaa maal taate? Akkamitti seenaa kana dabarsitee as keessatti? Akkamitti as dhufteeti? Maaltummaa walitti simbite? Obboleettii keedha waadaan. Waadaan yeroo dheeraa barbaadaa ture kana. Kanaadha kaayyoo. Uumaa koo galata kee kan walitti nu sassaabde. Kaayyoo! Maal hojjetaa jirtu isin? Seenaa malee obboleettii godha. Kun gammachuu dachaadha. Kottaa dhala kootiin argachuun koo gammachuudha. Cidha guddaan argadhen. Galata kee uumaa koo. Galata kee. Barbaacha koo yeroo dheeraan argadhe galata kee. Uumaan milkeesseef galannaa ta'u. Taa'a. Maaloo namaa keessatti famanaa godha. Maaloo dhiifama. Ila olaanii sababa kootiin hidhachuun beekee kan mana keessaa batte. Olaanii dhiifama.
namaa keessatti qubattiif kana dura kita kana amma kana argite sababa kootiin adaraa keessatti famnaa godhaa onaani adaraa keessatti famnaa godhaa mana isaa kootiin arkunnifamu adaraa keessatti abbaa Ku gammachuu dachaadha. adaraa ifama naamuni ifama daraagee ifama ijoolleen kan daraagee ana ifama naamuni daraagee Si dhiisee. Dhala koo sargadheera. Waan hin jooreefis kunoo milkaa'eera.